Se'idoon hin jiru. Sumayyaan naatee dhufte. Akkuma kaleessa viidiyoo dalagdeeni Se'idoo barbaadaa turte, Se'idoodhaa bilbilaa turte, Se'idoodhaa bilbilchiisaa turte. Se'idoon hin jiru. Bilbilli isaa hin hojjetu. Iddoo kam akka ga'e hin beekamu. Onlaayiniidhaanis hin jiru. Kallattiidhaanis hin jiru. Bilbila isaa warra namoota iddoo Gondar jiran iddoo naannoo keenya mandaraa jechuudha. Qabalee isaanii iddoo jiranitti bilbila isaa kennee bilbilchiisee barbaachisuuf jenna bilbilli isaa hin hojjetu. Eessa akka seeneyyuu hin beeku. Maal akka ta'e hin beeku. Kanaafuu naheetiin jira. Hojiin koo sirrii miti. Ani ganaa inni jaartii lammataa fuudhaa jedheeni ijoollee koyyuu rakkise. Ijoolleen kollee baabaa naan jedhu. Amma Se'idoo kootu Finfinneen jira. Yoo dhageesse yoo viidiyoo kana argite bilbila kee keessanuu si haasofsiisu si dawwaluuf iyyuu sin dhabe. Kootu Finfinneen jira. Magaala Finfinnee keessan jira. Hoteela qabadheen jira. Ijoollee adaadaa kootu na bira jira. Bakka kanaaf bilbila immoo kan obboleettii koos qabda. Bilbila sana bilbilii isheen walitti nu haa fiddu. Amma wal ni argina. Kunoo wallaahi jette kakatte. Bakka kana booda wal ni argina. Ijoollee kees ilaali hin haasofna. Amma tooti waan tokko taateedhe baay'ee dhiphataan ture. Garmaleen dhiphadhe. Kanaafarra viidiyoo hojjechuun barbaade. Silaa si bilbila ture osoo bilbilli kee argame. Amma immoo viidiyoodhaan yeroon akkaan si barbaadu namoonni sitti dhiyaatan si faana haasa'anii viidiyoo kana arganii yoo si argan yookaas yoo bilbila isaanii kaaste yookaas bilbila isaanii argite akkasii bilbilanii fi wal akka quunnamnuuf jedheeni. Innaa please Se'idoo dogoggoreetiin jiraannu nan gaabbeetti. Anuu nan gaabbee akkan ijoollee koo miidhaa jirus kan balleessaa jiru amma argeera. Hamma kana deemuu qabu. Mucaan ishee xinnooni isheen xiqqishoonii jechuudha. Amma ji'a 11 taatetti. Yeroo isheen ji'a 2 kan inni deeme. Yeroo andee ji'a 2 kan inni deeme. Amma ji'a hamma kana ta'eera. Ergii wal argan ijoollee faana. Jamiilaan illee afaan hiikkatteetti isheen illee abbaa jetti. Abbaa hin jetti. Ani garuu mirga ijoollee koos dhiibeera. Ijoolleen koos akka abbaan argan godheera. Abbaanis akka ijoolleen argan godheera. Haadha manaa fuudhe jedheeni. Kanaafuu kootu anaafatillee waan wal faana jiraannu miti. Ani parsantiin sana keessa hin jiru si faana jiraachuudhaafi miirri isaa 0dha. Garuu viidiyoo kaleessaa irratti namoonni baay'een mirgas qabda kan jedhan jiru. Hiikuu dandeessa hin barbaaddu taanaan kan jedhe jira. Kaan immoo haraam hin ta'u kan jedhes jira. Innaa kanammoo an ofii kootiin sheekolii ofii kootiin gaafadha. Isa miidiyaa tun taane warra sirriitti beekanii barumsa kana barsiisanii sheekotii gaafadheen ofii kootiin irra nan gaha. Garuu umaa ani Se'idoo faana jiraachuudhaaf fedhii tokkollee hin qabu. Fedhiinsaa 0dha. Kun akkuma ta'ee jirutti garuu ijoollee isaa haa argu. Ammas taanaan akkuma kanaan dura ayyuun jette ijoollee harkaa fuudheen ati guddista yookaan ijoollee harkaan fuudha malee Se'idoon Sumayyaa hin barbaadu akkuma jedhe sana hin ta'in malee sodaan koo kanadha. Ijoolleen harkaa fudhata jedheen sodaadhe malee ijoolleen anuma bira taa'anii, anuma biratti guddatanii, anuma biratti baratanii jennan rakkoon hin jiru. Arguu danda'a. Kanaaf immoo dubbiin hundumtu akka hiikkatuuf immoo jechuudha. Se'idooni mucaa dhiiraas qaba. Waa'ee mucaa dhiiraa kanas ammas fidde dhaqdan dhiisteetti inni nullee laash jennee dubbannu inni turre nullee. Ammas Se'idoon mucaa dhiiraas qaba. Haadha mucaa sanaas haa fidu. Haadha mucaa sanaas fidee ayyuu faana haa jiraatanii achumatti. Garuu ani immoo tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa ta'ee tacamaallaqeen jiraadhu. Maa jechuudha? Jira keenya afaan Oromoodhaan tacamaallaqummaan borcamuudha moo bukaa'uudha moo maali? Innaa akkasumatti dhugaa waaqanii sadaffaa ta'ee tacamaallaqee jiraachuu hin barbaadu.
bakka hin barbaadu sabaadhi jiraachuun barbaadu garuu Sa'iid waan tokko akka ta'u hin barbaadu abbaa ijoollee kooti ijoolleen koo borna gaafatu ijoollee durbaati ijoolleen durbaa immoo abbaa boor iftaan isaan even abbaa keenya bira dhaqnee teenya yoo jedhan iyyuu mirga qabu kanaafuu lubbuudhaan jiraachuu qaba Sa'iidoon afaan walolee yookaas afaanaan sababa waan tokko walitti bu'eeti waan tokko ta'uu hin qabu miidhamuu hin qabu nagaan haa ta'uu fi bakka jirutti nagaan deebii haa galuu Inna ani Sumayyaanii Finfinneen jira magaala Finfinnee keessan jira obboleettii koo kan dura bilbila bilbiltuuf yeroo baay'ee bilbiltee fi dhimma tokko wajjin naafaftanii isheedhaa bilbilii isheen siyaa fidduu wanni waaqoon namsiistu bakka ani jirutti kanaafiyyuu kana booda bakka yoo ati haftee sitti gaafatama ani garuu amma taraa koo dabaree koo si kadhachaa jira viidiyoo kana ilaaltee iddoo jirtu mul'attee dhufuu qabdaa jettee naateetti jechuudha naateetti maaliif ergasii ilaalteetti waan ta'eef biyya isaanii sana dhaquusaa ani Gondariin hin dhaqnesi hin dhaquusi Gondarii ergiin bee barisaa iyyuu baay'eedha itti isheen hin dhaqnesi hin dhaquusi hin danda'u ijoollee kana qabadhe amma kana deemee hin danda'u baardaarumatti maatii inni yeroo dhufan yeroo kaan deemee dubbisa warra hin agarree malee Gondariin hin naqu kanaafuu ani baay'een dhiphadhee dura hamma kana hin dhiphadhu ani sababa kana hin dhiphadhu garuu kaleessa bilbilisaa yeroo diduu waan ta'e laataa bargitti hattuun jiraachuu dandeessi hattuun jechuudha hattuun egaa beektu hattuu jedhama hattuttiin maal akka taates hin beektu sini yaa'udha kun Sa'iidoo yoo mudate laata jedheeni yaadda'eetiin jira baay'een keessanis natti mufattanii jirtu natti aartanii jirtu hin baay'istee maal taayoo wal argitee maal taayoo isa quunnamtee maal taayoo simatte jettaniitu innaa fedhi keessanis guutuun qabaa isininis mufachiisuu hin qabu kanaafiyyuu jechuudha ayyuu faanas waan dubbate qabaa laata jedheeni karaa ayyuutiinis ijoollee ayyuu biraa tokko yoon gaafadhu isheeniyyuu maraachaa jirti Sa'iidoon hin jiru jetteetu isheenillee waan beektuun qabdu Sa'iidoon hin jiru jettee isheenillee qaawwa xaarti maraannaa ishiitti fuuftee jirti kanaafuu Sa'iidoon hin jiru Sa'iidoon nu jalaa qabaa hin jiru bilbilleefis hin dhabne barbaannes hin dhabne adaraa keessanii du'aa illee godhaafiyyuu akka dhufutti amma bakka murteesseera durayyuu ani ijoolleen harkaa fudhataa laataadhaan ijoolleen harkaa fudhatee anaan gadhiisaadha jedheen sodaadhe amma kana naannee malee osoo qofaa koo ta'e maalidha walagarree asofne addaan baanamaan rakkoo qaba ammas taanaan immoo kunoo ijoollee haa argu dhufeen afaan isaa dubbatu iddoo firishii sun obboleettiin manaamni sun jirtutti jechuudha ay Sa'iidoo amma isa jirte jedha mariin jirtu naa jedhamu rabbi si haa eegu maalumaafuu dubbichi gara kamitti deema amma Sa'iidoon argamuu isaati amma inni guddaan Sa'iidoon jiraate jira jedhamee dhufuu isaati as keessatti malee waa'ee araaramuu miti qaama main pointiin wanti yaadda guddaa namatti ta'aa jiru Sa'iidoon mul'achuu isaati Sa'iidoon nagaadhaan achas deebi'uu isaatti xiyyeeffannaa erga Sa'iidoon jiraate nagaadhaan achas deebi'ee booda waa'ee Sumayyaa fi ijoollee haasofna isaan nageenya qabu fataa ani magaala Finfinnee keessa zinnixxi jechaa yeroo jechuudha Sa'iidoo rabbi si haa argamsiisu maal goona jara keenya meeyani nagaa'u sin gaafadheera dubbiitiin ittaane kana keessatti dhugaa baay'ee nama dhiba waan isaanii maaliin nagaa sin gaafadha nagaan siniif haa ta'u